jireenya keenya sagalee waaqayyooti. Wantoonni kan uumame sagaleedha. Kanaaf sagaleen hin tursa waan ta'eef sagalee dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha. Har'a wajjin kan ilaallu amantii, hojii gaarii fi jireenya kiristaanaa jedha. Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 14 kaasaa dubbisaa, ani lakkoofsa 17 irraa qofa dubbisaa sababii yerootti fayyadamuuf. Amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan hin agarsiifamu yoo ta'e inni ofii isaatii du'aadha jedha. Amantii, hojii gaarii fi jireenya kiristaanaa waan jedhu kana irratti qabxii xiqqoo isinii kan dhufu. Yaaqoob ergaa kana yeroo dubbatu amantiin akkasuma hojii gaariin hin agarsiifamu yoo ta'e ofii isaatii du'aadha. Amantii fi hojiin gaariin walitti hidhamanii deemuu qabu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni tokko tokko amantii qofa qabu, hojii gaarii immoo qaban. Namoonni tokko tokko immoo hojii gaarii qabu, garuu immoo amantii hin qaban. Sagaleen Waaqayyoo inni irra nutti dubbatu kun maal jedha? Amantii fi hojii gaarii wal faana akka deeman nu barsiisa. Amantoonni bara kana keessatti waan akka bichaa baratan iddoo kanarraa waa'ee amantii baratan malee waa'ee hojii gaarii hin baranne. Amantiin hojii gaariidhaan hin agarsiifamne du'aadha. Gara hojii gaariitti hin fidnu taana, amantiin keenya hojii gaariidhaan hin mul'atu taana du'aadha jechaadha. Du'a hin deemu, hin dawwalu, hin nyaatu, hin socho'u, gatiin qabu maqaa malee du'aadha jechuudha. Waa'ee kanaa nu hubachiisa. Amantoonni egaa yeroo si'anaa kana waldaa keessan amantii qabu malee hojii gaarii hin qaban. Maaliif amantii fi hojii gaarii wal faana deemu? Walirraa gargar ba'uu hin danda'amu. Bakka hojii gaariin jiru amantii gaariin jira. Bakka amantii gaariin jiru hojii gaariin jira. Lamaan isaa wal qabatee deemuu danda'uu qaba. Amantoonni baay'eedha, waaqeffatu baay'eedha, faarfatu baay'eedha, hojii gaariin immoo hin jiru. Hallallabu baay'ee jira, raajii dubbatu baay'ee jira, barsiisu baay'ee jira, kennaa kennu baay'ee jira. Garuu immoo hojii gaarii hin jiru. Kanaaf jireenya kee keessatti har'a waan lamaan kana walitti hidhatee of jiraachisuu qabdaa jechaadha. Ragaan amantii dhugaa maali yoo jettan? Hojii gaarii. Maali yoo jettan? Namni tokko yeroo baratee fixu ragaa qaba. Namni tokko hojii tokko daldaluudhaaf ragaa qaba. Ragaan maal isa fayyada yoo jettan? Ga'umsa isaa isa kana dura ture cuuffamee harka isaarra kan jiru evidensii muuxannoo isaa ragaa isaa harka isaarraa qabaa jechuudha. Kanaaf egaa amantiin keenya kun ragaan si harka jiru maali yoo jettan? Amantii odoo ta'e hojii gaarii karaa amantii kana hojjettetu siif bu'aa qaba. Amantiin hojii gaarii wal faana deemuu qabu, gargar ba'uu hin qaban. Ittiin nama so'atu jiru wal faana deemanii. Itti dubbadhu meeshaa tuqiti. Amantii dhugaan hojii gaariidhaan yoo mul'ate firee isaati. Amantiin maali inni hiikan isaa? Tokko bu'uura jireenya hafuuraa jechuudha. Hojii gaarii jechuun immoo firee amantii isaa, firee amantii jechuudha. Jireenya kiristaanaa jechuun amantii fi hojii gaarii wajjin kan deemu jedhama. Amantii fi hojii gaarii wajjin kan deemu. Hara gaariin hojjechaa jira jedhee amantii kan hin qabu. Amantiin qaba jedhee immoo hojii gaarii kan hin hojjetu. Odoo taane jireenyi kiristaanummaa amantii gaarii fi hojii gaarii wal faana kan deemu ta'uu qabu. Amantiin hojii gaariidhaan hin agarsiifamne du'aadha. Waan biraan taltee itti fayyadamte kana walitti deebisee waan biraa tokko fudhattee tokko gatte kana walitti deebise. Amantiin kee erga amante waggaa 10, erga amante waggaa 15 hojii gaarii hojjette beekatu jira. Lakkaa hojii gaarii. Bara amantii kee lakkaa'ini hojii amantii kana dhugaa kana hojjette lakkaa isatu amantaa kee dhugaa godha. Waldaa dhaquu keenya odoo hin taane, amanuu keenya odoo hin taane, amantii dhugaa qabaachuu keenya odoo hin taane, amantii dhugaa kanaan hojii gaarii nuti hojjennu barbaada Waaqayyo. Abrahaamiif amantii isaa qajeelummaatti isaa lakkaa'ame. Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 21 yoo ilaaltan Abrahaam abbaan keenya ilma isaa Isaaqin iddoo asirratti yeroo dhiyeesse jedhe hojii isaatiin qajeelatti lakkaa'ame miti hiree jedhe. Amantaa isaa sana isa dhugaa sana
sirrii ta'uusaa gochuudhaaf mucaa fuudhee bakka hoolaa buusee maal godhe hojjaadhaan agarsiise. Amantaa isaa dhugaa irratti aarsaa isaa isa sirrii ta'e gaafa hojiitti jijjiiru maal godhaa jechaadha amantaa isaa isa dhugaa qabaa jechuudha. Yeroo baay'ee amantaa qabna malee hojii gaarii hojjechuu hin jaalannu. Inni Waaqayyo nurraa barbaadu inni guddaa isa kana. Sagalee Waaqayyoo kan nu barsiisu isa kana. Dubbii Waaqayyoo kan nu barsiisu isa kana. Raajiin kan dubbatamu hojii qajeelummaa nu barsiisuuti. Lallabni kan lallabamu hojii qajeelummaa nu barsiisuuti. Amantiin dhugaa fi hojiin gaarii waliin deemu qaba. Ati nama amantiiti namni kasiin jedhu maal keetiin? Jedhaa dubbaddaa? Warri na hordofaa jirtan maaliin nu beeka? Amantaa keenya sana dhugaadha amantiin kee namni kan nu jedhu hojii nuti hojjennu santu amantaa keenya dhugaa maqaa. Egaa hojii gaariin ragaa amantii dhugaatii jedha barreeffadhaa. Hojii gaariin ragaa amantii dhugaati. Hojii gaariin firii amantii dhugaati. Waaqayyo ragaa nurraa barbaada. Ragaa meeqa qabda? Nama gargaaruudhaan. Ragaa meeqa qabda? Hojii gaarii hojjechuudhaan. Amantiin dhugaa jaalala hojii gaarii ajajamuu kana wajjin wal qabata. Nama waan gaarii godhu mana murtiitti hin dhiyeessan. Nama waan gaarii godhu hin ajjeessan. Namni waan gaarii godhu hin himatamu. Yakkamaatti himatama. Nama waa balleessuutti himatama. Nama gidiraa godhutti himatama malee namni gaariin bakka hamaatti waamama. Arga golgaafadha. Bakka hamaatti akka waamamneef amantii kee hojiidhaan agarsiisa. Bu'aan amantii dhugaa jallina fidu. Jallina buusu. Ragaa jallinaan dhiyeessu. Ragaa gaarii dhiyeessa. Amantiin bu'uura jireenya kiristaanaati. Macaafni qulqulluun immoo nama gara Waaqayyootti fiduudha hojii isaa. Gara Waaqayyootti geejjibaa oola. Macaafni qulqulluun hamma yeroo isin hamma sagalee kana dhageessan jireenya biyya lafaa keessaa gara mootummaa Waaqayyootti isin keessa sagaleen kun. Ara namichi kun nama amantiiti kana godhee darge. Ilaa namni kun faarfataa sirriidha hojii isaatu kana. Ilaa namni kun lallabaa sirriidha hojii isaatu kana. Hojiin keenya sun amantii keenya isa dhugaa duubatti deebi'eessa. Hojjaan keenya hamaa taanaan amantii keenya isa dhugaa sana lafumaa ka'ee sooftuu taasisa. Erga amante waggaa 30 waggaa 20 turteetta asirraatiin kennita waldaan dhufta hin ajajamta haa ta'u malee bara amantii kee lakkaawoo doontaan bara hojii gaarummaa kee lakkaawwan. Hojiiwwan gaggaarii ati hojjette hayyaada waaqaa keessa jiru kan itti badhaafamtu ragaa gaarii tokko meeqa qabda? Isa dhaqasi barbaachise irra isa asbiti. Amantii kee hojii gaariitti hiiki. Hojii gaariin immoo ragaa amantii kee dhugaasii ta'a. Ishii tana mana kee taa'ee lakkaa dhugaarummaa isaa achitti sii qabameera. Gaafin qabu bakka. Qilleensa irratti si jalaan bada. Namaa si jalaan bada. Jalloota si jalaan bada. Qajeelummaa kee Waaqayyo lakkaa'ee si badhaasuu si qopheessita. Amantii baranne malee hojii qajeelummaa hin baranne waldaa keessatti. Akkatti wanta gaarii godhu hin baranne. Wal simata waliin deema jechoota takkaa gargar ba'uu hin qabu. Gargar baaftanii waldaa keessatti macaafa keessatti ittiin hin rakkatinaa walitti deebisaa itti fayyadamaa. Amantiin dhugaa gisee hojjaa gaariitti hiikamu tokko jireenya jijjiirame fida. Waaqayyo immoo maal barbaada? Jireenya jijjiirame nurraa barbaada. Jireenya jijjiirame immoo maal fida? Hojjaa gaarii malee hamaan irratti mul'atu. Hojjaa gaariin immoo maal fida? Ulfina Waaqayyoo fi dhugaa amantii mirkaneessa. Amantii dhugaas qabaachuu qabna. Hojii gaariis hojjechuu qabda. Kanaan fayyada.